Waldaa wal gargaarsa mancaa fi tuulamaa duula mootummaa naannoo Somaalee banee akkaan balaaleffate. Manguddoon naannoo Somaalee dhiyeenya kana waldhabdee naannoo isaanii keessatti mudateen guyyaa hedduuf mariirra jiran. Sababa duula kanaatirraanis kan ka'eenis mootummaan naannoo Oromiyaadhaa immoo kan hanga ammaan tanaatitti deebii takka kennee hin jiraatin laftee Oromiyaadhaa saamamaa jirtu jechuudhaan dubbatanii jiran. Oduu keenya lamadaatiin immoo Masriin waraanni isiidhaa gara Somaaliyaadhaa akkaanii fi imaluufis beeksiftee turte. Waraanni isiidhaa kun immoo gara Masriidhaa kan imalu maaliif jechuun dubbii ajaa'ibaa taate. Manguddoon naannoo Somaaliidhaa immoo dhiyeenya kanaatiifis Addis Ababaattis marii adda addaa kan gaggeessaa turan lafa isaanii kan addaan mummuranii cinaa tokko immoo aanaa cinaa kaanis godina godhanii turan lafa Oromiyaa irraas kan itti ida'ameefii ture waan ta'eef haalaanis balaaleffannaa gurguddaa gaggeessaniiti jiran. Kun immoo dubbii ajaa'ibsiisoo ta'e jechuudhaan waldaan mancaa fi tuulamaa hawaasa isaanii biratti akkaanis kan isaan ajaa'ibsu ta'uudhaas dubbatan. Waldaan mancaa fi tuulamaa daangaa naannoo Oromiyaa bahaa fi dhiyaanis illaa kibbatti saamamaa jiraachuu dubbatan. Waraanni Masrii immoo gara Somaaliyaatti kan imalaadhaaf jiru Itoophiyaadhaaf jechuudhaan Itoophiyaan wanti tokko tuffii Masriidhaaf qaban ibsaniiti jiran jechuun Soomaaliyaan beeksisteeti jirti. Waraana isaanii kana immoo gamtaa Afrikaadhaa jalatti kan ammaan duratti hin jirre akkamiin gamtaa Afrikaadhaa jalatti deebisanii gara Masriitti gara Soomaaliyaatti erguudhaaf deemaniin taatee ajaa'ibsiisaadha jechuun haala kanaatiinis immoo Itoophiyaan ajaa'ibsiifatteeti jirti. Waraanni isaanii kunii fi kan Itoophiyaa yeroo ammaan duraatiifis waldhabdee jajjabduu irra kan turan wayita Soomaaliyaan fi Itoophiyaan wal afaan deebi'an qofa gara Masriitti akkaaniif ergamaa turanii dubbatan.